السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرجرتون لم تكيسني يو بقى جراتني بقى وانا جيسني أما شرورة بيدا أشرتنا بيتني channel لي سن ركو سبب تراكي ويتي في yeroo baay'ee gara ji'a sadiitii olii asirraa hojjetamee gameetti dadhabamee garuu deebii waan hin dandeenyee fi obboleeyyan keenya ammaaf yuutuubiin banannee yuutuubii si gargaaraa banii bakkuma duraatti si deebifnaa kan jedhanuun yaada kennanii yaada kana kenninaan duraan dideen ture na dirqisiisanii naannoo yuutuubii haaraa baneen jira guumaa miidiyaa kan jedhu baneen jira guumaa miidiyaa sabiskiraayibii akka gootan maatii akka taatanuu fi kabajaaf jaalalaa sin gaafadha. Egaa sababa inni duraan didee jedhee fi namoonni keenya nama muraasa malee keessattuu nama muraasa malee gara yuutuubii kanarra nama hin qabnu. Maatii waliitaa jedhanii wal kadhataa ooluun baay'ee rakkisaadha. Akkasumallee cinqitee yeroo waan tokkotti cinqamteette yeroo rattee monii taatee jettu wanta argattullee cinqii sana malee miidhaa sana malee wanta argattu baay'ee hin jiru jechuudha. Kanaaf baay'ee natti hin tolle. Egaa yuutuubii kanarratti bu'aa argatamu caala fuulduraaf hammam na fayyada. Yuutuubii dhumarraas ilaa waan argadha jedheetti akka yaada hin beeku. Garuu fuulduraaf maal na fayyada? Fuulduraaf yoo waan tokko biyya galanii jedhan viidiyoo adda addaa irratti hojjetanidhaan nama fayyadaadha kan jedhudha. Bakka nuti jirru kaameraa waraabuu wantoota adda addaa irratti hojjechuu irratti baay'ee isaa waan na rakkisee turee fi numa hunda rakkisuu fi amma waan gaarii irratti hojjettee fayyadamtaa jedhee an takka irratti yaadee hin beeku kamiifuu viidiyoo lama sadan tokko ani viidiyoo sun taraakii qabanatti hin fakkaanne gara yuutuubii irra takkaa buusee hin ergu gara feesbuuka kiyyaarra narra dhufa viidiyoo bareedaa ta'e jedhee bira darbu natti hin tolu viidiyoon hojjala maxxansuu barbaada. Viidiyoo sana immoo tiraakii narratti arganii suman gubee jedheen tiraakiin sirra dhufee nan lamu sirraan ka'u yoo gubdeetti illee adabbiidha lamu yuutuubiin sun angooluma dhaba jechuudha. Kanaafuu yuutuubii sana irratti na argachuu hin dandeessan amma inni harka rabbii jira. Yuutuubii kana irratti akka na hordoftanuu warri na gargaaruu barbaadan illee akka kana irratti akka na gargaartan kabajaaf jaalalaa sin gaafadha. Barakaataa nama waan gaarii irratti hojjetu waan uummata isaa fayyadu irratti hojjetu rabbiin waa taasisu. Inshaallah viidiyoo garaagaraatiin wal arguu dandeenya, liibii garaagaraatiin wal arguu dandeenya hanga danda'ame jedhee wal gargaarama. Namoonni keenya baay'ee gara yuutuubii kana hin jiran dhugaa dubbachuudhaaf iddoo biraa jiranii dhufanillee yoo maatii isii ta'anii jedhanii walii jajjabeessuu irratti hanqina jira. Kanarraa kan ka'e yuutuubii irratti hojjechuun baay'ee nama rakkisa hangumti dandeessan jettan wal bira dhaabbachuu wal gargaaruudha. Kanaafuu wal biraa dhaabbannu wal gargaarru jechuu barbaada. Waan hojjennu keessatti warra wal gargaaree fi tapha rabbiin waa taasisu. Kanaafuu yaadni koo guyyaadhaa kana maatii waliif taanee wal jajjabeessinuudha. Wallaahi ani dhufeedhuma maatii naataa kana naa godhaa jechuun baay'ee natti ulfaata. Duraanis ijoolleenuma baay'ee na gargaartanii dhumachiin na geessani malee hin dandeettii amma kanaallee hin qabu. Booddee kana immoo hojii wajjiniin iyyuu xiqqoosii yuutuubii dhumti na dabbaruu wajjiniin yuutuubii dhuma kanarra hojjechuu duuba deebi'een ture jechuudha. Maaliif yuutuubiin naan hojjetu yeroo ani of jala sharii godhee wantoota adda addaa natti agarsiisaa ture. Sababa kana egaa ramadaana boodaati yuutuubiin koo angooliin godhannee kanumarraa immoo sababa gareetii wajjiniin immoo amma tokko irratti hojjetaan ture inuma daffaraa fi ture inuma deebi'anse deebi'uu didee sabuma irratti hojjedhe jedheen. Kanaafuu kana irratti akka na gargaartan irra deebi'ee sin gaafadhaa. Nagaataa galatooma nama waan gaarii irratti hojjetee waan uummata isaa fayyadu irratti hojjetee galma yaade ga'u nu haa taasisu. Kanaafuu yuutuubiin sun akkas ta'e kanarratti wal jabeessisu isiniin jedha. Warroonni na gargaaruu feetan asirraan akka na gargaartan kabajaaf jaalalaa sin gaafadha. Barakadhaa isiniin jedha. Guumaa miidiyaa sabskiraayib godhaa
daawwadhaa maatii Guma Media Subscribe. subscribe. Goma Media Guma Media subscribe. subscribe. Goma Media subscribe. يلا كويس شكرا. warroonni subscribe gootan iddoo galatooma wantan jechuu barbaade obboleeyyan kiyya sagantaa yeroo biraa irratti walitti deebi'uu dandeenya. Kanan isinii qabaddaa dhufe Guumaa Miidiyaadha. Guumaa Miidiyaa jechuun guumaa jechuun warra gumaa baasu jechuudha. Kanaafuu gara sababa yuutuubiin dura gubatee fi gumaa sana akka wajjimaan baafnuudhaaf garuu yuutuubii malee taa'uun hin danda'amu. Akkuma beekamu yuutuubii malee taa'uun baay'ee namatti jabaata. Barameera waan ta'eef akkasumallee yuutuubii yoo banattee illee yoo maatii illee jalaa hin qabaanne sheerii gochuu akkasumallee wantoota adda addaa poostuu jala gochuudhaaf harkumti isin taa'u waan biraa yoo ta'e jedhe. Kanumaaf ni akkan banu barbaade hanga dandeessanii jettaniin amman warroonni nama gargaaruu dandeessan akkan saatii guuttadhuuf akkasumallee wantoota barbaachisu hundaafiyyuu na gargaaraa isiniin jedhaga. Hundi keessa baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Naaf jiraadhaa hundumti keessaniyyuu. Yaa ilmaan qaqqaalii ilmaan Oromiyaa sabiskiraayibiis godhaa, na bira dhadhaabbadhaa, sa'aatiin na taphachiisaa siniin jedhagaa. Wal malee maal qabna mukiillee baala qaba anis malee maalan qaba siniin jedha. Akkasii gaa inshaallah yeroo biraa walitti deebina. Guumaa Miidiyaa sabiskiraayib gochuudhaan akka maatiin haa taatan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi